Loltoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo akka waraananiif bobbaafaman sirna isaan bobbaasee ganuun miliqanii waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuun ibsame. Odeessi keessoo waraana bilisummaa Oromooti raadiyoon Dirree Shaggar bira gahee akka ifoomsutti maqaa waboo balleessuutiin godina Wallagga Bahaa fi Wallagga Lixaa aanaalee adda addaatti kanneen bobbaafaman loltoonni mootummaa dhalootaan Oromoo ta'an adoolessa 19 fi 20 bara 2023 miliqanii waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaatti dabalamaniiru. Haaluma kanaan loltoonni mootummaa Bilxiginnaa godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa fi Arjoo Guddattuu keessa turan sadi sirnicha ganuun qawwee ammayyaa'oo rasaasa 500 ol waliin akkasumas boombii harkaa fi hidhannoo guutuudhaan fedhii isaaniitiin waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu maddi kun mirkaneesseera. Loltoonni mootummaa biroon godina Wallagga Lixaa aanaa Beegii keessaa miliqan lamas qawwee ammayyaa'oo 2 hidhannoo guutuu fi rasaasa 400 ol waliin waraana bilisummaa Oromootti makamuu maddichi ibseera. Adeemsii fi sirni bulchiinsa mootummaa Bilxiginnaa uummata Oromoof ta'uu akka hin dandeenye erga hubatanii booda waraana bilisummaa Oromootti dabalamuuf murteeffachuu loltoonni miliqan kunneen dubbachuu kan ibsu maddi keenya waraanni bilisummaa Oromoos kabaja barbaachisu gochuufiin simachuu eere. Oduma wal qabateen waraanni bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa miseensota waraanaa haaraa leenjisaa ture eebbisiisuun gara dirree qabsootti bobbaasuu maddi keenya biraa ibseera. Maddi raadiyoon Dirree Shaggar kun akka ibsetti dhuma torban darbe kana keessa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa kaaba lixa Shaggar loltoota mooraa leenjii keessatti barnoota siyaasaa fi tooftaa loltummaatiin leenjisaa ture hedduu eebbisiisuu himeera. Eebbifamtoonni waraanaa kunneenis barnoota siyaasaa fi tooftaa lolaa gahaa argatanitti gammaduun kaayyoo fi akeeka waraana bilisummaa Oromoo galmaan ga'uuf akka qabsaa'an waadaa galuu himeera. Dhumarrattis mootummaan Bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo rukuteen balleessa jechuun abjuu sobaa abjootus waraanni bilisummaa Oromoo waraana haaraa leenjisee mooraa qabsoo guddisuu itti fufee jiraachuu mirkaneesseera. Godina Walloo Kaabaa magaalaa Waldiyaa keessatti haleellaa hidhattootaan yoo xiqqaate lubbuun namoota 2 dabre. Haleellaa hidhattoonni eenyummaan isaaniin baramin fudhatan kanaan namoonni 2 kan ajjeefaman yeroo ta'u kanneen biraa 2 ammoo madaa'anii jiru. Aangawaan naannichaa tokko BBCtti akka himanitti haleellaa fudhatame kanaan lubbuun namaa dabree jira. Haleellaa sanbata dabree fudhatame kana qolachuuf humnoonni nageenyaa sa'aatiileef hidhattootaan walitti dhukaasaa akka turanillee jiraattonni maddeen oduutti himanii jiru. Erga mootummaan federaalaa humna addaa naannoo Amaaraa caasaa raayyaa ittisa biyyaa fi poolisitti makuu murteessee as miseensonni humna addaa duraanii murtii sanitti fincilanii fi dargaggoonni garee faannoo jaamutti hiriiruudhaan wirtuulee mootummaa irratti haleellaa raawwataa jiru. Akka itti aanan kaantibaa magaalaa Waldiyaa hidhattoonni humnaan magaalaa seenuuf kallattii garagaraan dhukaasa banaa turan. Kaayyoon haleellaa kana ammoo nageenya magaalaa booreessuu fi tasgabbii dhoorguudha jedhan aangawaan mootummaa kun. Jiraatan magaalaa Waldiyaa maqaan isaa akkan ibsamne gaafate tokko ammoo dhukaasa san keessa hojjataan gargaarsaa dhaabbata miti mootummaa tokko barattuu tokkoo fi hojjattuun daandii gubbaa hojjattu takkas ajjeefamuu himanii jiru. Gama biraatiin manni maree dhaabbilee siviilii Itoophiyaa naannolee Amaaraaf Afaar keessatti miidhaan hojjattoota gargaarsa irratti raawwatamuu kan isa yaaddesse ta'uu ibse. Bu'uuruma kanaan sanbata dabrees hojjataan dhaabbata miti mootummaa tokko ajjeefamee jira. Sanbata dabree yoo xiqqaate sa'aatiilee 3 dhukaasni sagaleen meeshaalee waraanaa gurguddoo dhagayamu walitti fufiinsan magaalaa Waldiyaa keessatti geggeeffamee jira. Garuu haleellaa lubbuu namaa galaafate kanaaf qaamni itti gaafatama fudhate hin jiru. Dubartiin magaalaa Burraayyuu keessatti ijoollota 2 haala suukanneessan ajjeeste murtii du'aan adabamte. Manni murtii olaanaa magaalaa Shaggar dhaddacha ooleen himatamtuu Nagaasee Kabbadaa lubbuu daa'imman 2 himatamte to'annoo jala turte murtii du'aan adabe. Himatamtuun Nagaasee Kabbadaa jedhamtu akka lakkoofsa Itoophiyaatti ebla 27 bara 2015 halkan sa'aatii 5 irratti dukkana daheeffachuun daa'imman 2 kanneen umriin isaanii ganna 4 fi 12 ajjeesuu maddeen biyya keessaa gabaasanii jiru. Dubartiin tun ajjeechaa daa'imman irratti raawwatte haala nama suukanneessuun qottoon erga falaxxeen boodarra reeffa ibiddaan gubde. Akka miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanitti dubartiin jiraattuu magaalaa Burraayyuu Ana kattaa taate hinaaffarraa haatee daa'imman abbaa warraa ishee ganna 4 fi tan dubraa waggaa 2
waggaa 12 haala suukanneessan ajjeeste. Itoophiyaa keessatti nama ajjeese murtii du'aan adabuun dura pirezidaantiin biyyattii irratti mallatteessa. Adabbiin bifa kana immoo namoota gara jabummaan lubbuu namaa galaafataniif ergaa cimaa akka qabu ogeeyyonni seeraa fi xiinsammuu ni himu. Agarsiisni aadaa Oromoo torbaan Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaan adoolessa 21 eegale guyyaa irraa guyyaa sadaffaa isaatti fufee oola. Choosing to come here to share this event with us here in beautiful Montgomery County, Maryland. We are honored to have you. Festivaalli Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaa ammaa kun marsaa 26ffaan kan geggeeffamaa jiru yeroo ta'u kaayyoon isaa immoo waggaan dorgommii ispoortii agarsiisa aadaa fi nyaata Oromoo gosa garaagaraa qopheessuun Oromoo Ameerikaa Kaabaa Kanadaaf bakka biraa jiraatu waltajjii takkarratti fiduun wal barsiisuudha. Festivaalli baranaa kun kan qophaa'e hawaasa Oromoo magaalaa Washington DC fi naannoo isii jiraatu Meerilaand akkasuma immoo Virginia jiraatuun kan qophaa'e yoo ta'u mata duree torbaan yaadannoo ji'uun magaalaa Montgomery Countytti kan qophaa'e sanbata dabre kana haala nama hawwatuun kan eegale. Qophiin kun pirezidaantii Osfaanaa bakka bu'oonni fi aangawoonni Montgomery County argamuun haasaa baga dhuftan jedhu taasisanii jiru. Miseensi mana maree Montgomery County Kiristiin Liingi aadaa fi seenaa Oromoo nu barsiisuuf Meerilaand filachuu keessaniif galatoomaa jedhaniin hirmaattotaan baniinsa waltajjii kanarratti agarsiisni shubbisa aadaa Oromoo dhihaate miira hirmaattota gammachiisee jira. Daa'imman uffata tapha kubbaa miilaa kaayyatan alaabaa Oromoo mirmirsuun dirree kubbaa keessa yeroo hiriiran deemanis baay'ee hawwatanii jiru. Cumboo, cuukkoo fi hancootee muruun eegaluun adda isa taasisaas jiru hirmaattonni. Kana malees aadde Amaanee Muhammad kitaaba mata dureensaa Of Course and Dreamed yookaan dhugaadha kan hin abjoonne jedhu seenaa mataa isii bu'uura godhachuun barreessite waltajjii tanarratti dhiheessuun dubbistoota biraan geesse. Osfaanaa bara kana bara 2023 as dhufee asumaanis tapha laalaa gammadaatiin waas harka qabadheen dhufe. Wanni sun kitaaba barreesse asumaan uummata Oromootitti agarsiifadha waan hin barreesse. Biyyoota Western East, Middle East, everywhere gaafan deemnu waan nuti keessa baanu akka ilma tokkootti waan nuti dadhabnu life experience kenna. Ani kiyyan barreesse malee kan nama hundaati isan barreesse jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin barreesse mata dureen isaa Of Course and Dreamed jedha. Aadde Elsaabeet Paawulos ammoo Finfinnee irraa ka'uun uffata aadaa Oromoo harkaan hojjetame festivaala Oromoo kaaba Ameerikaa kanarratti argamanii jiru. Nuyi ofuma keenyaa diizaanii goonaa gara waggaa 15 irratti hojjenneerra ofuma keenyaa hodhinaa waan hundumtuu numa biratti raawwata handmeediidhaan waan harkaan hojjetamu malee carqii irraan hojjennu hundisaa waan harkaan hojjetamudha waan dha'amudha. Adoolessa 21 bara 2023 aangawoonni Montgomery County ragaa beekamtii festivaala kanaa dura taa'aa waldaa boordii hawaasa Oromoo Washington DC Dr. Baharuu Gumaa dabalatee bakka bu'oonni hawaasa Oromoo filataman bakka argamanitti laatuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Afgaanistaanitti Taalibaan bakka bareedina dubartoota guutummatti cufe. Taalibaan Afgaanistaan bulchaa jiru bakkoota miidhagina dubartoota kumaantamaan cufuu isaatiin dura akeekkachiisni baase yeroon waan dhumateef gara tarkaanfitti seenuu maddeen gabaasanii jiru. Taalibaan ji'a dabre keessa ibsa baaseen bakki miidhagina dubartoota haala safuu ummataa fi shari'aa islaamaa cabseen gochi dhorgaa keessatti hojjetamaa jechuun qeeqe. Dubartoonni miidhaginaaf jecha haala amantii islaamaa faallessuun fuula ijaaf nyaara isaanii jijjiiru jechuun balballi bakkoota miidhagina dubartootaa hundi akka walitti dachaafaman labsii baase. Kana malees namoonni gaa'ila seeraa godhatan baasii guddaaf bakka itti saaxilamanii je'e Taalibaan. Torban dabre dubartoota uggura kana mormuuf hiriira ba'an irratti humnoonni mootummaa gaaza ija imimmeessuuf biifuun bittinneessanii jiru. Dhorgaa wirtuulee miidhagina dubartoota Taalibaan kaa'e kanaan dubartoonni 60,000 hojii dhabuuf akka jiranillee himamee jira.
dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ammoo dhimma kana ilaalchisuun Taalibaan qoqqobuuf yaada akka jiru BBC'n gabaasee jira.